Saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa magaalaa Naqamteetti dhiyoo kan taate arjoo guddatu keessatti fudhateen diina du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa fi konkolaataa irraa dhuunfachuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabanne isiniif dhiyaanna. Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee fi Jiillee Dhumuggaa keessatti uummata dararuu ammeessan. Jaalaa Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Ilmaan Oromoo Walloo faallaa sirna federaalizimii era empaayirettiin ittiin bulaa jirtuun aadaa fi afaan Oromoo osoo dubbatanii Oromiyaa jala galuu dhorkamuun naannoo Amaaraa jalatti akkuma ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa Oromummaan dararaa argaa jiran isaanis haala hadhaa keessa jiru. Akka kanaanis finxaaleeyyiin Amaaraa fedhii lafa babal'ifachuu qaban yeroo yerootti haleellaa uummata Oromoo Walloo irratti kan raawwatan yoo ta'u, sun osoo hin ga'in ona Arxummaa Fursee fi Jiillee Dhumuggaa keessatti poolisoonni humna addaa Amaaraaf milishoonni isaanii uummata dalagaa danqanii jiru. Jiraattonni aanota lameenii akka har'aatti biyyaalessa Oromiyaatti himanitti humnootni jibbiinsa Oromummaa qaban uummata nagaan karaa deemu reebuu, saamuu, hidhuuf dubartoota akkasumas shamarran humnaan qabanii gudeedaa akka jiran dubbatu. Kana malees aanota lameen kana keessatti namni sa'a 12 dura malee sa'a 12 booda akka magaalaa aanichaa keessa socho'uu hin dandeenye kaasuun balaa akka tasaa hawaasa mudatuu fi dhibee galgala namatti dhufuuf iyyuu namni gadi ba'uu waan hin dandeenyeef hedduu rakkachuun jireenyi itti hadhaa'ee jiraachuu himaniiru. Warni bilisiginnaa gam tokkoon uummata Oromoo Walloon TDF'n isinitti dhufeera ba'aa lolladhaa jecha gama biraan ammoo uummata qe'ee isaa irratti finxaaleeyyii Amaaraa itti bobbaasuun taa'umsaa fi dhaabbii dhorkachaa jiraachuun barameera. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu magaalaa Agamsaa keessatti miidhaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraan uummata Oromoo irratti qaqqabee olaanaa ta'uu jiraattonni dubbachuun gocha kanaafis obbo Faqqadaa Abdiisaa balaaleffataniiru. Jaaliciitii Bantii waan itti dabalu qaba. Akka jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti manitti humnootni finxaaleeyyii Amaaraa murna bilxiginnaan deggiraman ilmaan Oromoo irratti tarkaanfii gara jabinaa agayya 30 bara 2022 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Amuuruu magaalaa Agamsaa irratti fudhataniin miidhaan lubbuu fi qabeenyaa namoota irratti qaqqabe olaanaa ta'uu dubbatu. Hanga gabaasni kun qindaa'e qofatti ilmaan Oromoo 62 ol kan ajjeefaman yoo ta'u, kanachi buuteen isaanii dhabames danuudha. Qabeenya hedduu konkolaataa fi baajaajii dhaabanii finxaaleeyyonni Amaaraa kan itti fe'atan ta'uu jiraattonni dubbachuun baankilee magaalattis caccabsaniiru. Dukkaanni ilmaan Oromoo akkasumas manneen jireenyaa hedduu caccabuun saamichi hamaan geggeeffameera. Ka'umsa rakkoo kanaaf jiraattonni yeroo dubbatan dilbata darbee agayya 28 bara 2022 poolisoonni humna addaa Oromiyaa magaalaa Agamsaa gadhiisuun yeroo ba'anitti wiixata agayya 29 bara 2022 waraanni maqaa waraana bilisummaa Oromoo da'oo godhachuun socho'u kan Faqqadaa Abdiisaan hoogganamu magaalaa Agamsaa seenuun qawwee ilmaan Oromoo irraa funaanuun guyyaa guutuu erga turaniin booda battala bultii isaanii deemanii. Sana booda humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa gandoota lama irraa walitti dhaamuun magaalaa Agamsaa kibxata darbe agayya 30 bara 2022 weeraruun uummata nagaa ajjeesanii saamuunii fi qe'ee irraa buqqisanii akka ba'an jiraattonni ifoomsaniiru. Akka jiraattonni kunneen jedhanitti humnoonni kun lamaan kan Faqqadaa Abdiisaa jedhamuu fi finxaaleeyyiin kun mootummaa waliin walitti hidhatanii socho'aa akka jiran shakkii qaban kan dhugoomfatan ta'uu dubbachuun kana yoo goone waraanni bilisummaa Oromoo naannichatti jabaachuu akka hin dandeenye yaadanii hojjetanis jedhaniiru. Yeroo uummatni Oromoo magaalaa Agamsaa bifa suukanneessaan finxaaleeyyii Amaaraan qalamu dhaabni uummaticha irraa kaleessumtii isaa meeshaa hiikee hin birmanneef. Gocha badii uummata Oromoo irraa meeshaa hiikanii ajjeesisuu Faqqadaa Abdiisaa hojjete akka balaaleffatan jiraattonni magaalaa Agamsaa ibsuun waraanni bilisummaa Oromoo dhugaan sabaaf wareegama kaffalaa jiru naannicha akka dhufuuf gaafataniiru. Rakkoo uummata Oromoo irratti seenaa keessatti hin irraanfatamne qaqqabsiisuu keessaa harka kan qabu adda dureen Faqqadaa Abdiisaa akka ta'ee fi namni kun mootummaa bilxiginnaan deeggarame qeerroowwan Oromoo naannichaa goyyomsuun hojii nyaabummaa akka hojjechaa jirus wanti yeroo darbe qawwee nu irraa hiikee nu ajjeesise saamsisee fi qe'ee irraa galtuun nu godaansise
ragaadha jechuun jiraattonni magaalaa Agamsaa dubbataniiru. Yeroorraa yerootti jechaadha uummanni Oromoo hin buqqaa qabeenyi isaa horiin isaa hin oofamaa hin saamamaa manni jalaatii ni gubata yeroo kana ta'u keessatti immoo ka'umsi isaa jalqabaa kaasee jechaadha finxaaleeyyii naannoo Amaaraa fi kanneen hidhatan fakkaatanii karaa garaadhaan jechaadha saamicha garaa kan geggeessanii jiru gartuun tokko kan hin beekamne jechaadha adda bilisummaa Oromoodha ofiin jedhu garuu ittiin fakkaanne akkamitti ilaallutti jechaadha garuu kana nu gochaa jiru isaan maqaa daataniidha gartuu waan tokkodha gartuu faqqadaa kan jedhaman tokkoon kan socho'an jechaadha waan tokkitti illee gaaf tokkitti yogguu qabeenyi Oromoo jechaadha horiin jechaadha amma 300 amma 400tti abbaa warraa tiksitoota akkaataa yookiin immoo walitti qabumsa jechaadha walitti dhufeenya gartuu sadiitti qoodamanii wal cinaa isaa oolanii jechaadha tiksitoota harkaati yogguu horiin kun fuudhamu guyyaa tokkitti dhaqanii horii tokkitti kan hin deebifne biraatii bakka taphatti kan hin birmanne. Godina Arsii Bahaa aanaa Ixoosaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota nagaa hidhaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaalbooree Addunyaa dabalata qaba. Oromiyaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata nagaa yakkuun kaabinoonnii fi waraanni murna biltsiginnaa namoota ergadhaniin booda maallaqaan kana fiddu malee hin baatu jechuun hawaasa saamaa jiru. Badii tokko malee Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namoonni hedduun hidhamanii kan jiranii fi kan maallaqa qabu kan falee yoo ba'u kan hin qabne ammoo mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hanga maallaqa jedhame kan falutti mana hidhichaa keessatti dararaa argaa. Dhiyoo kanarraa kaasee hidhaan kan itti hammaatee jiru keessaa tokko godina Arsii Bahaa aanaa Ixoosaa keessatti. Aanaa Ixoosaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota nagaa oomaa keessaa yoo harka hin qabne Oromticha Abdul Karim Abdallaa ganda daannisaa keessaa yoo hidhan Jamaal Eekoo ammoo magaalaa Ittayyaa ganda Duwwaa Lamaa hidhanii jiru. Namoota maqaa arganneen alatti namoonni hedduun buufata poolisii aanichaatti hidhamanii jiru. Aanicha keessatti kaabinoonnii fi waraanni murna faashistii PP raafamuun caasaa isaanii shakanii hanga hojiirra geggeessuutti ga'anii jiru. Namoonni adda durummaan hawaasa nagaa maallaqaan bitanii dhiisisaa fi dararsiisaa jiran Adam Abdoo itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Itayyaa ganda Duwwaa Lamaa, Yaasin Huseen itti aanaa bulchiinsaa fi nageenya aanichaa fi kumaandeer Geetiyyee nama jedhaman ta'uu jiraattonni tokko yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Meettaa Walqixxee keessatti waraanni shororkeessaan bilxiginnaa maanguddoo tokko mana hidhaa keessatti reebichaan ajjeesani. Murni baduuf ka'ee bilxiginnaan waraana isaa ilmaan Oromoof gara laafina hin qabne Oromiyaa keessatti bobbaasuun xiqqaa fi guddaa osoo hin jedhin akkasumas saalaa fi umuriin otoo adda hin qoodin onootaa fi gandoota Oromiyaa mara keessatti ajjeechaa gaggeessuun haadhaa fi abbaan akkasumas firoottan gammachuu waliin qooddachuu irraa gadda akka waliif ta'an taasisuu itti fufee jira. Hagayya 31 bara 2022 Lixa Shaggar ona Meettaa Walqixxee keessatti jiraataa ganda buufaa caffee kan ta'an maanguddoo Maammoo Abdoo jedhaman mana hidhaa keessatti reebicha hamaa irraan ga'uun haala sukkanneessaan ajjeesaniiru. Obbo Maammoo Abdoo qonnaan bulaa fi abbaa maatii yoo ta'u maallaqa mana baankii irraa baafachuuf gara magaalaa deemee waraana murna bilxiginnaan badii tokko malee qabamee mana hidhaatti darbatame. Waraanni murna bilxiginnaa seera nama to'annoo seeraa jala oolee kan heerri isaa mirga namummaa jalatti kaa'ee jiru cabsuun guyyaa gara guyyaatti uleen reebaa dhiitichaa fi kaballaan butuchanii dararaa hadhaa waan irraan ga'aa turaniif sana dandamachuu dadhabuun mana hidhaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti lubbuun isaanii darbee jira. Obbo Maammoon jaarsa biyyaa fi hawaasa ganda buufaa caffee akkasumas namoota isaan beeku biratti nama kabajamoo fi jaallatamoo ta'uu jiraattonni himuun maatii isaanii jiraachisuu fi hojii dhuunfaa isaanii irratti xiyyeeffachuu malee nama hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu hin qabne ta'uu ragaa ba'aniiru. Dhumarrattis jiraattonni har'aatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko akka jedhanitti ilmaan keenya xiqqaa fi guddaan waraana faashistii Itoophiyaatiin waan nu jalaa ajjeefamaa jiraniif kan kana caaluu osoo nutti hin dhufiin tokkummaan falmannee sirna kana ofirraa kaasuun gocha kanatti xumura gochuu qabnaa jedhaniiru. Waraanni murna bilxiginnaa ilma Oromoo tokko godina Harargee Lixaa ona Habroo keessatti badii tokko malee ajjeesani. Jaalladhi Oromoo dabalata qabdi. Dachee Oromiyaa taadhii fi badhaatu uummata Oromoo miti alagaaf iyyuu jireenya taate keessatti ilmaan Oromoo guyyaa guyyatti sirna abaaramaa PP'n lubbuun isaanii akka baalaa arcaa'aa oola.
Akka kanaan kaleessa fulbaana 2 bara 2022 ajjechaa suukkanneessaa lixa Harargee aanaa Habroo Araddaa Madda Jaalalaa ganda Faaroo jedhamu keessatti ilma Oromoo eenyummaan isaa adda hin baane tokko waraanni faashistii Abiy Ahmad ajjeesuun gatan. Waraanni murna Biltsiginnaa maqaa Shanee jedhutti moggaasuun ilmaan Oromoo ajjeesuu dalagaa guyyuu godhate magaalaa fi baadiyyaa keessatti xiqqaa fi guddaa akkasumas beekaa wallaalaa osoo hin jedhin irbaata rasaasaa gochaa jira. Ilma Oromoo badii malee sababa mataa fi fuulli isaa rifeensa qabuuf yakka ajjechaa irratti raawwatanii kan gatan yoo ta'u qaamni itti dhihaatee eenyummaa isaa baree yeroon awwaalu dhabamus booda irra jiraatotni kaasanii awwaaluu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa ona Habroo gabaasaniiru.